Nagaan Waaqayyo Abbaa hundumaa keessaniif haa baay'atu. Guyyaa irraa kana ergaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 11 hamma 12tti. Akkas jedha. Wal wajjin haa dubbisnu. Inni waan jallaa hojjetu jallaadhuma isaa haa hojjetu. Inni waan xuraa'aa ittuma of haa xureessu. Inni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadhuma isaa haa hojjetu. Inni Waaqayyoof qulqullaa'e isumaaf haa qulqullaa'u jedhee natti hime. Inni dhufu sun kunoo handafee nan dhufa. Gatii isaa ani adduma addaan akka hojii isaatiitti namaaf kennus fidee nan dhufa jedhe. Obboloota koo guyyaa har'aa kana fuula Waaqayyoo duratti iddoo kamiyyuu haa teenyu, biyya kam keessayyuu haa jiraannu, maal hojjechaa jirra? Wanta qajeelaadha moo wanta xuraa'aadha moo wanta jallaadha? Waan hojjennu haa beeknu. Waan hamaa yoo ta'e irraa haa deebinu. Waan gaarii yoo ta'e itti haa jabaannu. Gaaf sana Waaqayyo waan nu barbaachisu hundumaa nuuf laata. Waan nu wajjin dubbiftaniif eebbifa.